አባቴ ሀቢቢ ድምፅህም ደከመ አይቼ አላውቅም ልክ እንደዚህ akkamitti uumamoo danda'a hiriyaa keerraa argite moo maal dhageesseeti wanta ati islaamummaa kana jalqabu fedhii isaan qaba otoo islaamummaa kana dhufe jettee wanti ati hiriyaa kee tokko xaahiritti dubbatte jechuudha mee daqiiqaa tokkoof taatu si lamas taatu nu dubbadhu inshaallah. Ayyee jaallatoomaa ulfaadhaa irraa akkasii kana argachuu koottis baay'een gammada. Wantoota kana yaade buleera baay'ee buleera. Hiriyoonni koos ta'ee namoonni inni wajjin jiraatu ijoolleen amantaa kana warri hordofanidha. Ijoollee kana irrattis immoo wantoonni inni argu hunduu amantaa sanatti akkan dhufu wantoota na kakaasan keessaa isa tokkodha. Duraanis jaalala amantichaa nan qaba. Jaalala amantichaa keessatti immoo gochaan hiriyoonni koo godhan gochaa namoonni amanticha kan hordofan godhan akkan amantii kanatti illee yaada kennuu fi akkan amantii kana fudhachuuf illee wantoota na kakaasan keessaa isa tokko ture. Tureera ergan haala amantichaa hordofuu qabees tureera ijoollee hiriyoota koo wajjinis ergan waluu qabee tureera waggoota hedduu lakkoofsiseera. Waggoota kana keessatti akkaataa itti waa'ee amantichaa namoonni amanticha illee fudhataniitu amantichaan illee jiraachaa jiran maal gochaa akkamii gochaa akka jiran wantoota akkasii wantoota namatti illee osoo naasanii wantoonni inni qorachaa ture jechaadha wantoota akkasii kana ture. Wantoota akkasii kana yeroon itti qoradhutti yeroon itti calliseetu modoon dubbatiin illee wantoota akkana kana yeroo yaada koo keessa gasuuf illee wantoota an fedhudha yeroo hedduu wantoota ani fedhudha ture. Gochoota obboloonni koo godhan gochoota hiriyoonni koo godhan yeroo irraalus immoo baay'ee ofitti na harkisa ture. Innaa yeroo dhiyoo asitti immoo obboleessi koo giraas maach yookiin immoo xaayer wantoota waan akkanaa kana akkamitti itti seentu minaamin gaafa naan jedhu jedhe akkuma qallitti gaafa naa kaasu nan barbaada ture nama nageessuun dhabe malee jedhee tan taasisaa turenna. Jaalalaaf akkasumas immoo wanta yaadu waan ta'eefan hawwaa ture waan ta'eef itti galuudhaafan murteeffadhee too isinitti as ba'ee jechuudha. Maashaallah. Dubbachuu fakkaata ustaad tafaddalu. Rabbi si habanu baga nagaan dhuftee baga nagaan osoo lubbuun tantee jirtu waan keessa kan kee jiraa ka ati baasuu hin baasu osoo ati jettu karaa saahiba kan keetii obboleessa keetii irraan baga sii bahee gaafiin takka tanuma hadiisuma isheen reef karaan tuujii irra jijjiirame ka ammaa tana hadiisuma deebii argate jedhee fudhaa sheekan hubataniiran hadiisuma reef shee Farhaan kaasanii lammaffaa wannan isin gaafachuu barbaade wanni amantaa kanarraa ati barakallahu fi wanni akka amantaa kanaatitti ati hubattee beektu haa dhageettaanuu ta'u haa dubbisuunuu ta'u wanni irraa beektu jira. Dubbisee wanti beeku jiraachuu baatallee wantoota namoota yookiin immoo sheekota gadi bahanii too miidiyaa hawaasaa kanarraan haasaan nan hordofa nan dhaggeeffadha. Yeroo hedduu wantoonni isaan dubbatan wanta ani fedhuu fi jaaladhu tokkodha kan isaan dubbatan waa'ee nageenyaa haasa'u waa'ee jaalalaa haasa'u obboleessa irratti waan namaa yaadu akka dhiisu waan akkana yeroo isaan haasa'an dhagaa waa'ee gaarummaa haasa'u jireenya namaattis immoo gara fuulduraatti wantoota mijatoo ta'an namni tokko cubbuu akkamiin gochuu baate jannata gala waan akkasii yoo gochuu baate nama wajjin jiraachuu barbaada akkaataa inni obboleessa isaa jaalachuu danda'u mana wantoota akkasii yeroo naasaan yeroo hedduu nan hordofa miidiyaa hawaasaa kanarratti wanti ani barbaadu immoo wantoota akkasiiti jaalala obboloota koo wajjin illee akkaataan itti waltee jiraachuun barbaada. Na waan akkasii kana yeroo dhagahu wanta ani barbaadu wajjin wal simate yeroo inni wal simatu kana maaliifan anis waan kanatti itti galeetu maalis anis amantii kan hordofii maaliifan jiraadhu kan jedhuun ofirratti murteessee murtoo kanaatiin gara keessanitti dhufee jechuu barbaade. ما شاء الله الله أكبر هندي كيسلو ما شاء الله ناجراني
maali jennaan ilmi namaa tokko waan na keessa jiru yoo shee awwaliin irraa dhage yoo abdii irraa dhage yoo ustaaz abu mu'aazin irraa dhage ustaaz faraaniin irraa dhage yoo kiyyaa irraa dhage waan na keessa jiru jarri kun eenyu jedhetti kiyyaa irraa wanni an fudhadhe guddaan kiyyaan uumama isaa irratti haqa barbaadaadha haqa kana xurree argadhe kanatti faana deemuu qaba haqa faana deeme waan ta'eef garuma shaadaatti nun deemaa sheekoleen lamaan yoo ni gaafattan jiraati wannumaan irraa baru hin jiru baroomsa nama biraati dabarsa waan ta'eef gaafadhe jazakallah hundi keessanuu kiyyaadhaan maasha Allah naa jedhaani hanga sagantatti seenuufu jazakallah kheeritti deebaa ustaaz Abu Mu'az gaafii qabdanirra لا أستاذ أولي في فرانهم هذا برسا إن شاء الله سلاو أكيد بقرف كابو سواران كابو بارك الله فيه ربيني وان قاري دس وان براتي مرمي من تواني قبل فانا أكاس كرم شهادات ديمو لمالي فطرة الله التي فطر الناس عليها ربي سبحانه وتعالى إرتنا معومي أمن تأسلاو ما در اللي نمني طبيعة ريون دبين يوكان في ريون نمني وهيدا كارهم مكسين أمنتي ربي سبحانه وتعالى وان كان سورة صدوما فات صدوما رتدبتا إن شاء الله ربين بقى كان كيرة سيديسي كان كيرة جراتشو وان قدادا كان كيتر ديمتيتين وسو رقام بربادين وسو وانتو تقرقرا هنقودتين الحمد لله رب العالمين ربين قبروا قرى ربين سبحانه وتعالى وان ربين بربادو قوشو تلفتي نبيوته هند فدته نبيوته هند كبجه ربين توكوچم ما سادا بيكته وبلوما كان كجبه فته ان شاء الله كجراتو في هوي قداسيف كاب يا ربي ان شاء الله تعالى ربين بقى سيفيدي سنجدا اتبوفا استاذ فرحان ما شاء الله استاذ فرحان جزاك الله خير تدبيا من جاء بالواسطه ليس له حائطه جدني نمني واسطه ادفه وني واسطه قبا كلون قبوجان namoonni ija gugurdaadhaan asirra qeeballe waasixaa malee waan nu godhe waan jiruuf isa gaafanne malee kiyyaa si amantaa dhabneeti miti si jaalanna haalli sirraa dubbatanillee waan ulfaatu wanti nu mudate waan jiruuf yeroo dheeraa yoo ustaaz Faraan hin bira namni shaadaa deebuu na bira dhufaniiti birrii hagam kennitaniittaniif naan jedhani yoo na bira shaadaa deebu achi deemanii maallaqa ishiidhaaf laatte naallee laadhu jedhaan barreessanii ammas namootuma akkana akka addaatiin qeeballee nu biraa deebee waan hin taane haasee waan jiruuf ammoo si abdii guddaa sirraa abdannirraa waa lama sirraa gammade tokko karaa ijoollee akkaan jaalannu mucaa ilma hawaasaa ta'e abdii geetaachoo nama akkaan jaalannuuf kabajjinu mucaa hawaasa kana rakkoo hawaasaatiif ka'ee dhaabatu nu sheekolee caalaallee rakkataa hedduu gargaaraallee tureeru ulfaadhu jedhaan asumaan galateeffachuu barbaada lammaffaa ammallee ati mataan kan kee dhugaa barbaadu sana asitti arge jechuun kun anne بقى متى كيست سيفي قدان التي كان أفضل بيجر أستاذ كين أستاذ فرحان تدبسنا يروتو كوهم شهادة جسني فوري أبا بدر بتني إجا شيء فرحان نجلا الأستاذ تكون كما جمال النودا باتي شهادان جو كموتور اللي كالين شالله كأنه اللي أدرس نرجنا أما وري أبا بالله دقيقة لما نودا بوري واقنات تميدا باتك أميرنا أمري جول دابا جول دابا وري أبا كنات تنور جيفتي كنات تندابا سيلا بدا غورو شفتني أركان كنات تمو أكاس شيء تجمع بسنا بس كم إنه مسكانا دابي أبوي أبا بانك نينا جول شيء فرحاني مجالا دساتن جول لكن استانا تو كارو كوچو جيرا بابا كنا فراتشو كدا كلتي برمسن يعني جانبا كرا مرغاتي تفراتشي دي ساجو جول دي ساتي يرو تكداي كلامه قد بيري دي ساجو musliimoota taatan egaa as keessatti sheekonni keessan ustaazonni keessa waa isiniin jedhan takkaa'uu namni hangafa fiyyoo waan namatti dubbate hin dhaga'ama namni musliimaa immoo amiiraan deemamuun beekamaadha waan taateef inshaallahu ta'ala gocha keessan waan beektan waan amantaa irratti barattan gochaan nu argisiisa galatooma ammallee dhaabbatee jira. Laana ustaazii abdii eenyu haa godhu kiyyaa muluu godhiitii nu akkana mata tokko deebisuu dandeessu. TikTokiin koo akkasiin godhu updating goone kanumatti na rakkisaa ture. Akkasii mootiteera yookaan ustaazaa kennime mootiteera guutuu kenniif akka hin danda'amu. Indidee sanillee Isas indidee mee mootiteera guutuu naa kenni yaalaan amma dhaabanii garuu akka jetta warri jedha sinii kenneera.
عليكم السلام Biraa jalladina as keessatti amma fakkeenyaaf ijoollee kiristaanaa jira. Ijoolleen kiristaanaa nuuf miti Yesuusiif ajajamuu didaniiru waan ta'eef akka isin dhagahamne maal jennaan Yesuus ijoolleen teenya kiristaanaa illee aadaa keenyatti Oromoon hangafaan ajajamaa nu ajajama dhaaba akkasuma nu dhaaba ulfaadhaa galatooma akkas bakka. سافران Daqiiqaa lafaan nu ibsa. Ayyee itti deebi'amna. Jazakumullahu khairan nuun gara shahaadaatti deemna. Barakallahu fiikum kiyya na waliin harka kee akka sol kaase inshallah gaa ustaaza bukkeetti illee ulfaataa ganaa eeyyamtanii maa gochuu danda'u. Naam sira. Jazakumullahu khairan. Waan hin jedhu na waliin jetta tole. Ashhadu أشهد alla أن لا ilaha إله illa Allah إلا الله wa ashhadu وأشهد anna أن Muhammadan محمدا Rasulullah رسول الله wa anna وأن Isa عيسى Abdullahi عبد الله wa rasuluhu ورسوله dhugaadhaan ka gabbaramu dhugaadhaan ka gabbaramu Allah malee akka hin jirre Allaa malee akka hin jirre onnee kiyyaan amanee onnee kiyyaan amanee arraba kiyyaan ragaa baheera. arraba kiyyaan ragaa baheera. Nabi Muhammadis Muhammadis Nabi Muhammadis ergamaa dhugaa fi dhumaa ergamaa dhugaa fi dhumaa ta'uu isaanii qalbii kiyyaan amanee qalbii kiyyaan amanee arraba kiyyaan ragaa baheera. arraba kiyyaan ragaa baheera. Yesuusis ergamaa rabbii fi gabricha rabbii malee garbicha rabbii malee aangoo waaqummaa akka hin qabne qalbii kiyyaan amanee arraba kiyyaan ragaa baheera. Allahu akbar. Allahu akbar. Masha Allah. Welcome to Islam Blessa Kiyya. Baga umama kiyya manjike. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Itufa. Allahu akbar. Kiyya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك ألف مبروك. جلتوما. جدوك إن قردون كاتي سلامة سكراني كرانا قاسين جنة أبو معاذ سلامة تكرا. كيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت نجا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيادا. بقى كينيا تاتي درانيس كينيا. آمين. ما شاء الله. ويلكم أنا أعرف مسنجر. أول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيكيبل الحمد لله رب العالمين بقى ربين أبولي سكينك بجمع بقى ربين سبحانه وتعالى أبول ما ججب جدوك نكاي بقى ربين قال إسلام أمتي سيفيدي سيف قمدي تنجر هدو سيف قمدي مالي سيف قمدي قالوا جرو دنيا رتي إسلام من الحمد لله رب العالمين جرو دنيا رتي namni qormaata keessa jiraachuu danda'a itti bal'achuu danda'a dhiphachuu danda'a garuu wanni guddaan fuuldurri isaadha maal akka ta'u namni yaadee guyyaa qiyaamaa fuuldura rabbii kiyyaarra dhaabbadhe jedheetiin deemuudha baga rabbiin subhaanahu wa ta'ala gara islaamummaatti si fide asiinuu dhaamsi xumuraadha kananii jedheetiin inshaallah irraa ba'u isaatiin natti deeme waan ta'eef rabbiin subhaanahu wa ta'ala gara islaamummaatti si fidu islaamummaan waan haarawaa miti wati siin jedhu waanuma namni hundi isaatu uumamuuf keessaa qabu. Rabbiin muslimtoota bira jiru rabbii addaadhaa ka arabni wayiidhaa uummatte osoo hin taane rabbi oromoo bira jiru san isuma sanii beekaa kama namni maqaatti baafatu kama faranjii bira jiru hundumtuu ka qalbii keessaa qabu isuma san qulqulleessaati isa san rabbiin kophaa isaatitti gabbara isuma san waan inni barbaadu karaa nabiyyootaati waan inni nutti hime fudhachuudha waan inni nun jedhe san jala deemuudha malee wanni biraadhaa hin jirtu wanni sitti ulfaatullee hin jirtu atuu ni beektaa baga rabbiin subhaanahu wa ta'ala islaamummaadhaan si badhaase baga rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan sila rabbiin jibbu jala si baasee gara waan ufii jaalatutti rabbiin si fide islaamummaan badhaasa rabbiiti islaamummaan kennaa rabbiiti islaamummaan waan rabbiin qalbii keessa namaa kaa'u baga rabbiin qalbii kan kee keessa gasii dhaabe ammallee irra gasii haa dhaabu si haa jabeessu irra si haa itichu rabbiin subhaanahu wa ta'ala irra si haa bulchu siin jedha rabbiin si haa barakachiisu tanuma siin jedha inshaallah obboleewwan kiyyaa fi abboonni kiyyaallee waan jiraniif
إن شاء الله إساني من إيسيتيني وانا جلالي فمن أقول أنا مجلاب وعم قلتهم أستاذ أولكم جزاكم الله عمري ديرادا بارك الله ولا أولي أنا قلتهم عبدي سلامة قابل Iya, nuti dulu mabar namni kanu السلام عليكم حتى أنا مبراتي بدي إساك قابل ألتيه دربي أرى رمي في بر إنك سبيل Marhaba.